السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جرتو كبجمتوتا في هوردفتوتا سيرو توبا كم نجا كيساني فيا كيساني ججواتو أنا الحمد لله نجان جرا وبوليين تيا ورين سيرو ماتين تين وري منا إساتي في حارة وتاتا ماتي تافي كومنتي جلتي موتو بريسا أنا اللي سنيف ديبسي ماتي سنيف قداج جر ورين كان درام ماتي ساتاتا جلتوما الفادا لايكين godhuuf sheer godhuuni gargaara isinin jedha obboleeyyan tiyya asumaan har'a maal qabattee dhuftee yoo naan jettanii namarratti biraankii hojjechuun barbaade namni sunillee eenyu hojjettanii mekiyaa yookaan mu'ee arsii yookaan mekiyaa tuub jedhamti asumaanii kara biraankicha hayaanu narraa kaasti narraan kaastu hin beeku isi yeroo hedduu bilbila namarraa hin kaastu biiziidha waan taateef har'ammoo itti yaalala tasattiin dhufee fi qaraxxafee nyaachuun qaba. Tana jechuudha biraankii godhuuf. Aloo, assalaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Jirtaa akkam? جل الحمد لله كويس. Nagaa alhamdulillah takkam jirtaa? الحمد لله وجينا كل سبرة. Wajjin ana bira alhamdulillah bareedduudha takkam jajjabaattaa baddee jirta bilbila namarraan kaaftu mucayyoo ati maali sila namni si argachuu hin دابر danda'u. بجي. Namni si argachuu hin danda'u hin jedhe. لما نوركم كم. هم؟ Namni si argachuu hin danda'u akka laayyootti namarraa bilbilan kaaftu. أما ده في سلاقات بار شنبرون كي يسوي وجهك كم ولا مين شنبرون كي يرجع فتو فيت أنا. Ati shimbirru madheessu bilbila namarraa kaasuu diddaadha. Maali bakka inni itti dhokatanii namarraa bilbila kaasan hin jiru maatii kee akkamitti dubbista qofa. ما تيجي يروق عليه فتنين دبسة. Amma يروق waan أنا نطلع جدين. amma waan sitti dhufeetu jira waa si gaafachuun barbaade. Gaafii fi eeyyamamtu خير ammoo. إن شاء الله. خير. خير إجنا كمان ونداهما. Keeri maashaallah wanti keeriin taane maalitu jira jetteeti keeri mata walitti nu fidellee wan nu gaafachiisallee waan ta'eef si gaafachuun barbaade yeroo hedduu si yaalaa yeroo hedduu si bilbilina irraan kaastu waan irraa kaasuu diddeef hojii irra caalaa mucayyuun tun biziidha hojiidhanii mana jaartii daleeddi jedheetumas si dhiisa si dadhabee waan ta'eef. Hojii jaartii lonni iyyuu har'a akka carraa mana hin jirtu isiin kanatti sirraa kaasa. Ani kasiin jedhu. Barreeffama karaa telegiraamitiin seeruuf barreessitu san jechuudha. Seeruu seetetiin barreessaa jirtamoo maaliif barreessita? Barreeffama akkasiisa maaliif barreeffama akkas fakkaatu sammaa barreessita? Ati seeruu maal irraa qabda si Maal jama? rakkoo qaba yoo barreessanii fireemaa seeruu. Seerurraa maal qabda? Seerurraa maal qabda? Maal siif seera jidduu maaltu jira garuu lafa maal? Barreeffama maal jedhu dammoo? Anatu gaafii si gaafataatiin hin jiraate atii fi seeruun maal irraa qabdan awwaala anas si bilbile gaafii si gaafachaan jira siin jedhe eeyyamamtu yoo taate mal sinaa deebisiin jedhaa jiraate ati faallaa mana gaafatta waan seerurraa qabdu mee ifanaaf godhe takka takkaan. Barreeffama immoo footoo kaasatti erga. Seeruu jechuun hin beeku wallaahi maallee walirraa hin qabnu. Hin jiraa mitiiree? Kawaa walirraa hin qabne barreeffama akkasii maaliif haa barreessitaaf ishee kawaa walirraa hin qabne ree? Ni maal jedha barreeffama san maal jedha baruu An barreeffama siif erga barreeffama maasii. Baruu seeruu wal dubbisnu waan ta'e ajaa'ibu. Seeruun eessa jiraa beektaa ka waliin dubbistu qoyi. Haramiin. Telegiraamii gubbaarratti kaa.
telegiraamii gubbarratti bara haasa'anii jirta barreessaa jirta garuu kamalsisii Telegiraamiin deebisaa jiru seeruu si baraan bira jira billaa. Telegiraamiin seeruu si harka jira reema. maal Godiin jechu dhufte godhaa. maal jechu waan barreessite beeytame ati seeru jettee barreessaa jirta Eeka. akka Eeka. qo'ee dhugaa rabbi seerurraa waan qabu naan jette seerurraa waan qabu jette barreeffama saniin jechuudha amma barreeffamaan ansi qabee waan akkasiisiin jennaan inni barreeffamannoo seeruu telegiraamiin seeruu si harka jiraa jette iddoo kanattu kijibda jechuudha ati seerurraa maal qabda dhugama jechu Dhuguma amma sana telegiraamiin seeruu si harka jira rahuma ani billaa. barreeffama isaa siif erga maalumatu gaafii wallaahi kaan nu ga'e maaltu kakachuun nu ga'e ati barreeffama ofii barreessite yoo argite amanta moon amantu amanta Wallahi hin jenne bara. Dhugaa jedhisiin bara. kanaafiyyuu maal kakuun hin geenne dubbiin Naa kakuu seeruu xiqqoo beektee hin jiraa mitiire namni tokko wal dubbisu waan nu jiru. Qulqullummaa wal qaayidaa dubbisu jira. dubbisaati miti bar Akka hiriyaa wal dubbisu qaayidan jira. qaayidan ati itti haasa'anii jirtu bar namni inuma wal dubbisaati qaayidan ati itti haasa'aa jirtu qaayidaa dubbisaati miti qaayidaa biraati bar Maashaallah hayyee maal jedha. kanaafiyyuu dhugaa jirtu yoo jaalattee ka qabdu taate jechuudha seeruu dhugaa jirtu lafa nuu kaayiti amma irra shafaaffaniiti Wuyin seeruu argadhee tiree rahuma maa akka cinqamta silaatti billaa jaarsa keetii. laa ati seerurraa maal qabda dhugaartu lafa odoo keetteti an seerurraa homaan qabu jettee dubbii shaffantee bira taruuf ta'aa jirta barreeffamaan qabamtee jennaan inni kijiba hedduutti dhugaan hin taatu tiiti jaalattee qabdama Hin taatu wanni hin taanellee dubbachuun hin taatu. Ani kanaafuu seeruu hin dubbisne siin jechuu hin danda'u dubbisee jira. Telegiraamii isaa si harka jiraatee waan harka jiraatu hojjatte kan siif beeyta rabbi beeka waan ta'eef. waan hojjatte beeyta saniyyuu amante malee odoo nama barreeffamaan si qabee waan akkasii sin jedhu baate uma irraa hin qabnu naan jettee na cuftee jirta barate amma kalaas Kalaas taga argite rakkoo takka hin qabu. kanaafiyyuu Maal seeruu yaaddee tiree ammishi? seeruu Maal yaaddee? jaalatteeti moo akkanumaan immoo haasofni immoo barreeffamni immoo waa'ee jaalalaati mee naa himi jaalatteeti moo akkanumaan jechuudha garuu akkanaan natti fakkaata Mee barreeffama san osoo naa ergite ani illee qalbiitti gad deebiti. laa Biraa barreeffama dhijees sin godhuu dhibin danda'a beektee waan barreeffama isa sin waliin dhibin haasa'ellee. amma tana si erga ka barreeffama sin dhibini sin yaachisini sin assaabsisini ati garuu gaafii amma si gaafataa jiru jaalattee jirta moo seeruu maaliifiin barreeffama akkasii barreessitaaf kana bicha naa himi Namni akkuma arge oluma ka'ee nama jaalataati rahuma fayyaa qabda kooti. barreeffama keettu ragaa sitti Haala baasa nama mucayyoo oduu maal nama tokko duuba isaa hin beekin laal dhaqee rahuma waanis nama tokko oduu duuba nama kanaa hin beekin yookiin aniin tun nama jireenya dhuunfaa qabu beektee beekuu dandeetta illee beekuu dhabuu dandeetta. Aniin tun yookiin nama bultii ijaarratee qabu sa beekuu dhabuu dandeetta duuba kiyyaa. ani makkii asi qoradheen jiru jedhe duuba keessi Mana tokko osoo qoradheen jiru dubbatiin jedhe hin dubbatin. tokkoffaan duuba keessi qoradhee hin jiru Eekaa hubadhu dubbadhu kaasi. kanaafuu Barreeffama argiteefi hin fiigini. barreeffama keetitu iyyuu waa'ee jaalalaa ibsaara bar Laa ilaaha illallah wala quwwata illa billah. Hayyee. kanaafiyyuu dhugaa jirtu lafa kaa'i makkiyyaa waliin somnuuti anaafati Rahuma baay'isee dubbachuun fedhu wanti kun illee beektee waan hin taane waan ati na gaafachaa jirtu kuni ifteeruu dhimmi jidduu yoo jiraatu taate anaaf seeruun obboleessa kooti yoo waan tokko si jidduu jiraatu ta'e hin beeku sin jidduu isin lamaan. laa anaaf jidduu seeruu Anna ka gara kiyyamoo anaaf jidduu seeruu anka odoo gara hin ta'in kiyyamoo tokko tokko hin jiru. anaaf jidduu seeruu odoo hin ta'in seeruun nama jaallate qaba karaa kiyyaan namni itti dhaqe jira jechuudha obboleettii Amma ati kanuma na gaafachuuf jecha yeroo irra deebitee bilbiftee dhiphataa jirtaa reekeedha. maaliif duuba maaliifin bilbilee si gaafachuu qaba eeka ani nama karaa kiyyaan karaa seeruutitti dhiyaatee jaalala waliin uumanitu jira utummoottu ana gaafii biraa na gaafataatiin hin jiru ati immoottu deebitee barreeffama adda addaa barreessa Suni rakkina dhiiraa siitaa.
dhiirti takka dhageettaa dhiirti takka bar inni odoo marsisii dhage kennaan jiru odoo jireenya bar qabdu odoo barreeffama bultii inni qabdu marsisii kennaan jiru bar dhufteetiin mana nama biroodhaan kakkaati sani seeruu gaafadhu malee wanni ni makkiyaa gaafattus tokko hin jiru bar wanni barreeffama naati seeruun bakka jiru beeytaa dhibbattu miti tokko illee makkiyyaa hin ati galee bar amma odoo dubbii barreeffama asumatti cufniidhas na jedhan fakkaata. barreeffama kana bari eenyu akka marsisii deebisaa jiru makkiyaan beeytu bar ati barreeffama haasa'aa jirta sagalee inni mika waliin haasa'aa jirru bara nama marsisii deebisaa jiraate maaliif isa fakkaadheetiniin sitti wanni qaaquuf jechuudha. Si bira waan jiruuf isa bira waan jiru adda baafatuufi. Kanaafuu Hayya rabbiin si alaafis rakkoon qabu gizee birootitti si cufamuu wayya. maaliif naaf cufama dhugaa jirtu garsii taruu diddeemi. San deebi'i seeruu gaafadhu kaa'ana waliin Maaliif miti bara. maaliif Dhimmi ati seeruu makkee gaafadhu? irraa qabu dhimma maaliitti jedhiin ati namni kun akka obbolu mana dubbisuu Kiyya danda'a. ati seeruu irraa maal qabda isa gaafatuun kiyyan nafu bara inshaallah gaafa yookiin biyyatti galee yookiin mana hidhaatii bahee karaa kamiiniyyuu Rabbiin nagaan isaa galchu. kanaafiyyuu Inshaallah du'aa miidiyaa eeguudha. irratti yeroo inni deebi'e gaafachuun waan hin hafne maaliifiyyuu nama ani walitti isa fideen ilaalcha maalii akka qabu siifis ilaalcha maalii akka qabu ati mootu isarraa maal akka qabdu si gaafachaa jira malee ka isallee of fuuldura ittuma dhufaa jirra jechuudha gaafii kasi bira jiru garuu gaafii kana addanaa baasii sin jiraara makkiyya.